isin mal jetteen jedha waaqayyoon arge jettee bakka san moggaafte jedha. Waaqayyo jechuun maal jechuun waaqayyoon argu jechuun. Nama humni rabbiidhaa nama yeroo takka nama humni waaqayyoodhaa irra jiru nama hojii waaqayyoodhaa hojjetu yoo argame seera keessatti duruma macaafa keessatti akka Yahudota biratti badamee jirutti macaafa kakumoofaa kana keessatti jechuudha. Bakka hedduutti waaqayyo jedhameetti yaamama. Waaqayyoon argu jechuun akkasan. Yesuusin waan addaadhaan dubbanne. Nama dubbii waaqayyoon argu waaqayyoo isa jedhama malee Yesuus waaqayyoon argu jechuudha. Amma laal asirratti gaafiidha jechuudha. Gaafii tokko si gaafadhee tan ofiifuu kaayyoon keetu maaliif gaafii baay'ista? Qoy gaafii tokko bichaas gaafadhee nan xumuraa namoonni eeggatan irra jiraachuu danda'u. Kan Yesuus Kiristoosii wanti adda isa godhu jechuudha. Namoota kaanirra raajota kaanirraayis wanti adda isa godhu tokko yoo jiraate Kiristoos jireenya ta'uusaa amanna. Khalaas isaan ala oomtuu hin ta'u kana qofa amanna nuyi. Ilmi xiqqaadha ilmi nama jedhame it's okay no problem. Maaliif nu jedhee foon uffachuusaa namanna nu jedhee duusaa namanna garuu akka nu fayyisetti jireenya ta'uusaa immoo hin beekna jechuudha. Si barsiisa kana guutuu. Isa immoo fakkeenyaaf jechuudha. Tokkoffaayi kan hin baradhee sagalee waaqayyooti irraa. Yesuus Kiristoos. Si barsiisee siin jedhe heloo. Macaafa na barsiise tokko. Macaafa kam Yesuus barsiisee jira? Qoy kasiini masiin xumuraafachu. Tokkoffaa irratti sagalee waaqayyoo irraan baradhe. Lammaffaa irratti sagalee waaqayyoodhaa ta'uudhaaf dura Yesuus barsiisee jira. Sagalee waaqayyoo Yesuus. Karaa Yesuusii waaqayyoon dubbatu Phaawulosiin zooree Phaawulos irraan dubbataasa. Moo Yesuus maa afaanitti na qabdare si xumuruudha fani afaanitti nan qabi si xumuree sana gaddisii dhiisa. Dhiifama faana. Qoy gaashii ani nagaadha galanni isaafaa ta'u garuu. Mata miira keessa wal galchaa jirtanii sa'aatii kana booda Masi naa dubbattu ayyee. Ishi dubbadhu shobboleetti nagaan itti darba habiibti. Miira keessa soo jettee hin danda'u beektanii maali gaafiin keessa naagalee ture mee irra deebi'i ustaas. Awwannaan jedhe waan biraadhaan gaafanne Yesuus Kiristoosii barsiisaa barbaachisu hunda gaafa lafarra ture san barsiisee jira jedheen. Waggaa 33 ture san keessatti waan amantiidhaaf barbaachisu barsiisee jira moo osoo hin barsiisin deemee erga sanii achi boodaan Phaawulosiin ergatee jedheen. Gaafiin kiyyesuma kana. Ati macaafa qulqulluu keessan argattu ture akka inni barsiisee illee. Hin barsiifne ka waan kiristaanaa nama olii gad oofu kana Yesuus waan barsiisee miti. Fakkeenya siyaa fudhadhume. Cubbuu Aadamiif du'ee jedhan wanni guddaan kiristaan irratti ijaarsu. Duraan durseetiin dhiifama narraa ta'e waan kiristaan olii gadi oofan kana tuffii xiqqootti nama hin qabina. Cubbuu harka keessanii keessatti nama hin qabina. Akka itti dubbattanillee akka itti haasoftanillee akka kabajaatitu walii haasa'anii olii gadi deemanii. Tole dhiifama. Meeshaa xiqqoo nama hin godhu. Garan isii deebi'a. Itti aansee ammoo gaafiillee deebiifillee Allaahu Akbar jedhaa uummata walloo uummata fixuu jiru. Faanoo hojii isaaniif sagalee ta'e. Atis kiristaanaa musliimaa garuu isaan musliima ta'anii bakka sagalee du'aa jiranii isaaniif sagalee takka illee taatu xaalle godhiif uummata wallootiif. Tole amantiinillee wal geessa waan ta'eedhaaf. Kan kiristaanaa dhiisiti faanoo fixaa jirtu uummata walloo sagalee ta'eef kan mansiin jira. Miira keessa. Qabamte kun ogarteedha uummata sagalee taa'us ni. Uummata. Sagaleen kee nama tunarra bilbilee siin ture. Ustaaz Awwal. Miira keessa bahe mee gobatii? Miira keessa jiru miira keessa kana seesse du'a namaati ilaala. Miira keessa bahe. Uummata keetiif kan walloo keessaatiif sagalee ta'e gizee hunda waa'ee amantii yoo namni jiraate amantii barsiisanii. Walloon keessatti dhumataa jirte obboleessi kan musliimaati kiristaana dhiiyati. Siifuu sagalee ta'u jirra si ibidda jalaadhaa akkati baatu sitti iyyuu jirra. Saniif sagalee ta'u jirra san si miti kan nuti himu. Tayyib kan biraadhaa yoo jiraatanii wanna jedha. Warri miidhaadhaa suni warri miidhaadhaa jalatti hafa inshaallah. Jala sanii taphataaf godhaasin. Kan biraadhaa moo seenuu barbaadan seenaati wanna jedhaa malee warri miidhaadhaa warri maaliidhaa kunniin achi jala top godha achi jala. Maal gubbaa kana maal naa gootan. Kaafee hangaafadhe waan ifaadhaati. Wannan jedheeni waan biraati miti. Waan kiristaan nama barsiisu kana jechuudha.
Yesuus Kiristoosii barsiisee jira lafarratti jedhee gaafadhan. Waan guddaallee miti, waan xiqqoodha. Yoo barsiisee jira ta'ee barsiisee jira. Yoo barsiiseen jiraanne ammoo beekaa barsiiseetiin hin jiru. Akkasuma wanni biraadhaan hin jirtu. Yoo barsiisee jiraate barsiisee jira. Yoo barsiisee hin jiraanne ammoo barsiisee hin jiru. Agaruu wanni haasa'u kanuma. Ana Ustaz, sagaleen kiyya nagahama. Ustaz, ni dhagahame. anaatti dhagahama jiru garuu kan keessan. Ni dhagahama. Kiristaana moo musliimaati? Ba'een deebi'aatii nagashaa kan keessan natti dhagahamaa hin jiru. Gaaffii Ayye ayye. sadiin qaba. Gaaffii sadanuu kana gaaffii naaf deebistu. Ba'een deebi'aa nagalchaa. Yalla. Okay. Booni Oh, nagaltanii fayyaa jirtaati. jira waaqayyaa galata akkamisin. Gaadha alhamdulillah. Maal hirriba keessa jirtamoo? Hirriba keessaa kana kaase gaaffii kan keeti. Maaliif kaate achumaan rafuu dhabde mataa gadi wanna jettee akkasitti birdeensi jala seente. Maaliif kaate? Maaliif Anaakee hirriba si. Ramadaanni keessanillee nu fixe. Ka jedhuan gaaffii ati Maalin gaafataatu soomu keessa. jirtaasaa? In soomaara maa hin soomne. Soomuudha yeroon kamiyyuu. Jabaa dhugaa jalatti du'e silaa musliimni rabbi irraa ajirii argadha jedheetiin soomaata ammoo. Ani ajirii guddaa qaba beektu soomeeti. Kennatu caala. Amma Maal ajirii kana argaddaa? dhiisiti gaafii Phaawulosiitii fi gaafii Yesuusii gaafatatta. Gaafii Yesuusii fi hojjette. gaafii Phaawulos gaafataatiin jira kunnoo garte. Ayyee maal jetteme? Yesuus barsiiseera eeyyan. Phaawulos ammoo Yesuusii irraa ka dhaga'e sam deebi'ee barsiise. Si galee? Otoo Yesuusii ardii kanarratti dura barnoota. Maal natti himtee nan naa gadhati Phaawulosiin Yesuus barsiisee nan barsiise naan jette. Ani Yesuusin gaafa Phaawulos Yesuusin wal argeeyyuu hin beeku guyyaa tokko. Haa arguu baatu hafuuraan adhayyuu Yesuus nu waliin jira. Kan bara Phaawulos eenyullee taanaaniin jechuun isinillee seenaadhaan dhuftaniittan nullee seenaadhaan dhufnee itti amanneerra akka waan ofii wayii fuutanii gubbaa bira keettaniin godhina. Hundi keenya dhaloota Lakki seenaa. akkasii miti nuti akkasittiin fudhannu nuti. Nuti seenaa qofaa miti seenaa dabre dubbatameedhaa miti laala akkasittiin fudhannu. Akkana jannata seenuun hin jiru goobasitti yaa akkasii miti jannata seenuun akkanatti hin jiru. Jannati Yesuusiin malee hin argamu. Tayyib mee jannata Yesuus hin seenan san iyyuu jannata Yesuus hin seenan san ilaalla. Inshaallah mee jannata Yesuus hin seenan san dhabnee dhiibnee jirra. Mee gara natti beekati. Mee xiqqoon dubbanna. Xiqqoon dubbanna yeroo takka mee xiqqoon dubbanna inshaallah. Mee gaafii gabaabduu si gaafadha. Sunis maali? Yesuus Kiristoos lafarra wayita ture san waan barbaachisu barsiisee jira moo barsiisee hin jiru jettee amanta? Barsiiseera. Wanti inni barsiise Waan gurguddaa hunda barsiisee jira. Tayyib. Ani waaqa jedhee barsiisee beekaa? Waaqa jedhee barsiiseera. Ani waaqa jedhee beekaa? Ati fudhattu malee jedheera. Ani waan tokko erga jedheeti kana caalaa fagootaati. Ani tokko jedhee malee ani waaqa hin jenne. Anaaf abbaan tokko jedha. Akkasiimi? Nuyi Tu lafarra taa'ee hojii tokko malee waan murteessaa waan amantii kiristaanaa irratti ijaaramtu kana osoo hin barsiisin biraa deemee erga sani gubbatti ol ba'ee ka'eeti sanbootaan Phaawulosiin obbo Phaawulos dubbadhaa jedhee Phaawulosin dubbachiise. Wallahi nagaa miti kun. Wallahi dubbii dhugaati miti. Akka maal jechuudha? Iyesuus daamummaa isaarraa hojii ofii eegale.
Uddee Eega adda barsiisee ganaa jiraate jedhee naaf jiraate gaati kun ijoollee. bakka kana barsiisee naan jedhe. Waan abbaan ebalu abbaan namni Phaawulos barsiisu Yohaanis barsiisu san dhiisi. An san sin gaafanne durmaa'u. Yoo Yesuus barsiisee jiraate Yesuusiin barsiisee jira naan jedhe. Yoo barsiisee hin jiraanne ammoo bu'aa Yesuus mee akka ati yaadduti. Waggaa 33 lafarra jiraate waan tokko sun hojjetiin waan tokko sun barsiisin bu'uura amantii kiristaanaa ta'u sun ibsin Sillaaseyyuu sun barsiisin ol ba'ee ka'ee gubbaasanii achi boodaan obbo Phaawulos dubbadhaamee jedhee achi boodaan Phaawulos dubbate jechuun kun waan taphaati. Hojii taphaati. Yesuus yeroo du'aa kaasaa ture. Quraana keessattuu dubbata yeroo jaamaa kaasaa ture. Hojii akkamitti hojjeteera? Yeroo daa'imummaa fi ho'imu inni waggaa 12 dinqii hojjechuu eegaleemi. Hojii kanneen hojii gurguddaadha. Akkamitti barsiifama jettee yaaddaati? Gaariidha. Amma hojiidhaa miti ani ka gaafadhe. Hojii hojjete dhugaadha. Hojii hojjetee jira dubbatee illee jira. Ani kanaa miti gaafii siin jechuu jira. Fakkeenya bu'uurri kiristaanaa hojiidhaa miti beekama. Bu'uurri kiristaanaadhaa boonii teenyame. Bu'uurri kiristaanaa maal isin fakkaate? Fakkeenya cubbuu Adam fudhatee sagalee Waaqayyooti jechuu haa ta'u. Maali haa ta'u. Waan kiristaanummaa fakkeenya waan Sillaaseedhaa haa ta'u. Sadan tokkummaadha jechuudha. Dabalataan ammas ammoo waan sagalee Waaqayyooti inni Yesuus Kiristoos jechuu haa ta'u. Duraan waaqummaa qaba dhiisee gad dhufe haa ta'u. Duraan Yesuus Kiristoos waaqa ture eegasanii nama ta'etti mul'ate haa ta'u. Yesuus Kiristoos waan kana dubbatee beekaa? Yoo dubbatee jiraate dubbatee beeka. Yoo Yesuus hin dubbatin ammoo obbo Phaawulositti dubbate Waaqayyo hafuurri qulqulluudha. Hafuurri qulqulluu Yesuus obbo Phaawulositti beekuraan jette maali? Afaan maaliiti isaa afaan maali? Yesuusii waggaa 33 lafarra ture. Phaawulos ammoo achirraan turre isa boodaan dhufe. Yesuus erga ol fuudhameen booda Phaawulos waggaa 14 booda lafaa ka'ee ani ergamaa Yesuus. Hafuurri qulqulluun Yesuus Phaawulositti musuun Yesuusitti himeeti Yesuus Kiristoos hin dubbatu isa uummatatti. Yesuus lafarra yeroo ture barsiiseera. Maal jedhee barsiise? Kana hin soba jettaa? Waan inni jedhee barsiise naa kenne waan gilsiidha waan ifa galaa waaqummaa isaa waan ibsu waan cubbuu Adam waan dubbatu waan Sillaasee kan dubbatu naa kenne. Kun karaan dhugaa ana jedheera. Ani abbaa gaariidha jedheera. Eessatti abbaa gaariidha jedha? Eessarraa argatte isa kana goobasi teenya? Konoon kootu yaa Rabbii kiyyaa. Ati qoy macaafan dubbiftan garuu isin hin galu. Hin hubattan. Hafuura qulqulluun dubbifna nuti. Hafuura qulqulluu utuu isin keessa jiraate akkana borjaajoftanii. Hafuura qulqulluu dhabdanii isin bara. Dhugaa Rabbiidha hafuura qulqulluu qabna. Rabbiifuu hin qabdan hafuurri qulqulluuni. Wallahi billahi ni qabna. Hafuura qulqulluu siyyuu kakadhe kunoo ni qabna. Namni maleeyyuu kan qabu hin jiru. Simtoota maleeyyuu hafuura qulqulluu kan qabu hin jiru. Yesuus illee dabale. Yesuus illee ni qabaa bar muslima waan ta'eef. Barattoonni Yesuus illee ni qaban. Dhagame. Yesuus illee ni qaba muslima waan ta'eef. Museen illee ni qaba muslima waan ta'eef. Barattoonni Yesuus illee ni qaban muslima waan ta'aniif. Quraana keessa Rabbiin dubbate. Nuti illee ni qabna. Quraana muslimina waan ta'aniif jecha. Muslimtoota malee namni hafuura qulqulluu qabu iyyuu hin jiru. Warri Yesuusii waaqa jiru tokko jisaadhaa hafuura qulqulluun qabu hafuura hamaa malee. Tayyib mee wannaa kana deebisime. Yesuus illee muslima. Museen illee muslima. Abrahaam illee muslima. Tokko jisaadhaa kiristaan hin jiru kunni. Yahudaallee miti kiristaan illee miti. Muslima guutuun isaanii. Hangam biyya kootaa. Yesus Museen lammii eessaa galchuu keetiif baay'ee galatoomi. Abduutti kennime xiqqoosi masii teenya boonii teenya mee Abduutti kennime isa wajjin haasaa xiqqoosi. Ishee Abduu dubbatu. Tole. Hayyee Abduu keenya nagaami fayyaa qabdaa? Nagaa jirta akkami nagaa. Nagaa alhamdulillah. Viidiyoo tokko ijoollee duutu godhaati jala dhaqaati mee viidiyoo tokko waan seexan hidhamu kanarratti haasaweetiin jira. Seexan hidhamu tokko seexan hidhamu kan jedhu. Irratti waan waraabee fi jirame kiristaanotaan biraan gahaa jabeessaati. Isaan bira haa ga'u haa lallaalanii mee ijaan lallaalanii haa itti gammadani. Tayyib maal jettee Abduu keenya nagaami fayyaa qabdaati? Jira galatoomi nagaa jira galata Rabbi. Ani
Lakki ani gaafii hin qabu garuu booniidha boonitti ishee gaafachuu barbaadeeyyuu. Ati Musliima moo Kiristaana? Ani Muslima alhamdulillah. La. Namni Musliimaadha kabiraadha asitti gaafii irratti baay'isuun hin ta'u. Ijoollee gaafii Natumu dhuftanii halkaniin natumu maqaa Yesuusiitiin fagaadha. Lakki boonii dhugaa. maqaa Yesuus. أستاذ maqaa Yesuus. مابديسي عبدو بارك الله فيك أستاذ مابديسي Liisaanii. تولي Okay, galatu. Ayyee. Abduu kootu keessaa na dubbisi. Keessa si dubbisee gara na si deebisa karaa qajeelaa irratti. Laa waan akkasiidhaan jiru keessaan nu dubbisi minaamina Musliimni waan akkasiidhaan beeku kun jinjanaa jedhama jana jedhama kun. Eebatee. Haram. Hin beekna gadhaawul. Hin beekna. Isheen na dubbisa dhahuuftaa. Maal si dubbisa isaa maal nama jana januun haraama duriyyaa aadaa ijoollee akkanatti jallistee fixuu jirtaadha duriyyaa taate. Awwal dhageetta boonii keessa qalbiin si gaarii godhu fagoon jirtu. Mee narraa beena ta'ama wassalaamu alaikum jala santaa yachii taaptaap naa godhe yookaan narraa deemi. Safara kiyya. Naan jedhe isaa. Si darbadheetiin jira. Awwal. Dhageeffadha. Dhiifama abdii tolee. Miliyoon eessa jira? Waan an tolchu atammoo jala deemtee balleessi taasisaa anuuyyuu beekaatiin gurshaa. Kheri inshaallah. Ani tolchee walitti qaqqabee jennaan na jala balleessee. طيب هي اما يسوس برسيسه يسوس دمني سبري جود Ma jiraatu. دمني اما برسيسه يسوس دمني طيب مي اما انا كان جدو Barsiisa Yesuusiin dhabne sitti meera. يسوس انما مي غافيت كو سينغا فدي غافيت كو سندي بيسو دبدنيزا غافيت كو وانا غميتي دا سينغا فدي غافيت زمالي يسوس كريستوسي وان اسين اما كريستاني دبتو كان كريستاني بر وان با ايرا لبا وان دي وان دي قلل لبو بر وان ميك امريكانا كيسي دبرني وان ميك قلل لبنزا وان كريستاني جرو كان مي يسوس دلبيتين جرا برسيسي جرا يو برسيسي جرا تاني سبر بعد يو برسيسي جرا نمو واني كريستاني دبتو كون باولوس الرافو دي باولوس اكا سمونا ماتي تاني كان جرو مي نغا يو نغان تاني تيادن جيشون يسوس برتو تا نما كولا توكو وجي كولا نما وجين توري